Yuuyaa ashama akkam jirtu nagaa keessanii ejaa sagantaa keenya kan barnoota accounting and finance fundamental of accounting waan akka waliin ilaalaa ture ni yaadatama. Afaan Oromootiin hanga dandeenyu waliin ilaalaa kan turre ni yaadatama. Har'ammoo mee qabxiilee ijoo accounting jechuun maal jechuudha? Akkasumas immoo accountingiin eessa keessatti hojiirra oolaa? Gaheen isaa eessa fa'aadhatti kan joome waliin haa ilaallu. Fakkeenyaaf biizinasa tokko dhaabbata daldalaa tokko keessatti accountingiin gahee maal qabaa? Achi keessa gaheen inni hojiin isaa maali kan jedhamu yoo kan waliin ilaallu ta'e, fakkeenyaaf daldala keessatti haala maallaqni itti seenu kaashiin itti galu akkasumas immoo bahii outflow ittiin to'achuudhaaf fakkeenyaaf galmeessuu riikardii daataalee isaa jechuudha. Kan kana fakkaatu. Inni kan biraa immoo akkasumas immoo herrega abbootii qabeenyaa liqeessitoota mootummaa fi qaama dhimmi ilaaluuf gabaasuu riippoorting faayinaanshiyal kanneen jennuun kana liqii garaagaraa abbootii qabeenyaa daataalee akkana kan hunda walitti qabee riippoorti kan godhu jechuudha. Accountingiin isaan keessatti illee gahee qaba, achi keessatti illee qooda qaba jechuudha. Fakkeenyaaf yeroonii fi akkasumas immoo yeroo kasaaraa yeroonii fi bu'aa argattu, yeroo piroofitii argattu, yeroo loosii argattu isa kanallee kan riippoorti godhu jechuudha accountingiin. Bakka accountingiin dhaabbata daldalaa kamiyyuu keessatti hojiirra kan oolu ta'a jechuudha. Yoonii fi qabxiilee ijoo accountingii keessatti kan ilaallu ta'e fakkeenyaaf shariikota hiriyyootan keetii wajjin wal ijaaramtee yeroonii fi dhaabbata tokko hundeessitu waan garaagaraati irratti hundeessitu. Kanneen keessaa tokkoffaan maal fa'aadha jennee yoo kan ilaallu ta'e fakkeenyaaf dhaabbata kana keessatti maal biizinasa tokko eegaluudhaaf maaltu nu barbaachisa? Maashinoota garaagaraa haa ta'u, manneen buuldiingii gamoolee garaagaraa haa ta'u, konkolaataa haa ta'u, waan nu barbaachisu hunda kaapitaalaatiinis haa ta'u, waan kana hunda waliif finneeti kan nuti ittiin hojii eegallu jechuudha. Accountingiin as keessatti gaheen isaa maali jennee yoo kan ilaallu ta'e fakkeenyaaf kee elementiin ijoon isaa asset is equals to liability plus owners equity dha. As keessatti asset jechuun maal jechuudha jennee yoo kan ilaallu ta'e asset jechuun fakkeenyaaf qabeenya dhaabbatichi nuti kan walitti ijaaramne kun hiriyoonni keenya kan waliin ijaaramne qabeenya kana kan waliif finne qabeenya kana kan gara fuula duraatitti bu'aa irraa argannu isa kana maal jennaani assetii jennaan jechuudha. Asset jechuun qabeenya dhaabbatichi to'atu kan gara fuulduraatti bu'aa argamsiisuu danda'u jechuudha. Qabeenya kana biildiingis haa ta'u, maashinoota haa ta'u, makiinaa garaagaraatis haa ta'u, manneen hojiitis haa ta'u, isaan kunneen qabeenya gara fuula duraatitti nuti bu'aa irraa argachuu dandeenya jechuudha. Asset jechuun qabeenya kana jechuudha. Fakkeenyaaf maal fa'aa jechuudha? Maallaqa baankii jiru, maashinoota hojii, konkolaataa, manneen hojii isaan kana maal jennaani assetii jennaan jechuudha. Assetii jechuun walumaa galatti qabeenya nuti dhaabbaticha kana keessatti dhaabbata nuti hundeessine kana keessatti qabeenya kana kan gara fuula duraatitti bu'aa irraa argannu yennee yaannu isa kanaan maal jennaan jechuudha? Assetii jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf assetii bakka lama qoonnee ilaaluu dandeenya. Kaarenti assetiidhaa fi akkasumas immoo nan kaarenti assetii jechuudha. Kaarenti assetii jechuun maal jechuudha jennee yoo kan ilaallu ta'e fakkeenyaaf qabeenya yeroo gabaabaa keessatti invest goonee gara kaashiin nu jijjiiramuu danda'u waggaa tokko gadi jechuudha. Qabeenya kun isa kana maal jennaan jechuudha? Kaarent asset jennaan. Kaarent asset jechuun qabeenya dhaabbatichaa kan yeroo gabaabaa waggaa tokko keessatti gara maallaqaatti jijjiiramuu danda'u. Isa kana maal jennaan jechuudha? Kaarent asset jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf maal fa'aa jechuudha? Maallaqa harkarra jiru. Kaashii harka keenya irraa qabnu. Yookaan immoo maallaqa namoota biraa yookaan immoo dhaabbilee biroo irra jiru kan waggaa tokko keessatti liqiitti kanninee irraa fuunaa waan barbaadeetti kanninee irraa fuunaa waggaa tokko keessa wanni kun xumuramaa jennee yoo kaayante isa kanaan maal jennaan jechuudha? Kaarent assetiin. Fakkeenyaaf account receivable fa'a maallaqa tokko nama kanninee jiru kana ji'oota muraasa keessatti yookaan immoo waggaa tokko gaditti nuuf deebi'aa jennee waggaa tokko keessatti kan argamu yoo ta'u ta'e waggaa tokko gadi yookaan ji'oota muraasa keessatti kaniinii fi irraa fudhannu yoo ta'u ta'e isa kanaan maal jennaan? Account receivable dha. Fakkeenyaaf qabeenya tokko meeshaas haa ta'u duubeedhaan gurgurtee yookaan immoo liqii kannite wanni kun ji'oota muraasa keessatti siif deebisinaa jedhanii
kaati duubeedhaan itti kanite kana account receivable yennaa yeroo muraasa keessa qabeenya sii dhumu kaati harka kee keessatti jijjiirachuu dandeessu. Isa kanaan maal jennaan jechuudha current asset yennaan. Fakkeenyaaf oomisha kuufamee jiru kan gurguramuuf qophaa'e inventory fa'a. Fakkeenyaaf meeshaa tokko oomisha tokko yeroo oomishnu raw material irraa eegalee hanga finished good jechuudha hanga dhumaa kan bahu fakkeenyaaf warshaadhaa keessaa ba'ee gurgurtaadhaaf qofa gabaarra dhiyaatee kan jiru isa kanaan maal jennaani current asset yennaan gurguramuudhaaf kaashiidhaaf qophiidha jechuudha. Kaashii argamsiisuuf qophii waan ta'eef isa kanaan maal jennaani current asset yennaan. Fakkeenyaaf prepaid expense fa'a baasii durfamee kaffalame jechuudha. Kan akka kiraa manaa fi inshuraansii fayyaa fa'a isaan kanaan maal jennaan prepaid expense yennaan. Current asset jennaan jechuudha isaan kanaani. Investmentoota yeroo gabaabaa keessatti galii fidan short term investment yeroo muraasa keessa waa invest goone galii irraa nuti argannu yeroo gabaabaa keessa waggaa tokko gaditti investii sanarraa galiin nuti argannu current asset jedhama. Non current asset jechuun ammoo maal jechuudha jennee yoo ilaallu ta'e fakkeenyaaf qabeenya waggaa tokkoo fi 2 3 hanga 4 keessatti gara kaashiitti jijjiiramuu danda'u. Isa kanaan maal jennaan non current asset jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf non current asset jechuun qabeenya meeshaalee hojii maashinoota konkolaataa kompiitaroota garaagaraa isaan kun yeroo dheeraa booda tajaajila nuu kennanii tajaajila yeroo dheeraa booda kanneen hojii ittiin dalagnee kaane hojii ittiin hojjennee kaane gara dhumaati irratti jechuudha. Qabeenya nuti qarshii yookaan immoo galiin nuti asirraa argannu maal jennaan jechuudha non current asset jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf lafa manneen hojii fa'aa biildingii fa'aa kan kana fakkaatan isaan kana non current asset jennaan. Fakkeenyaaf gamoo tokko yeroo ijaarru jalqaba isaatirraa kaanee yoo xiqqaate waggaa 2-3 nuuf fudhachuu danda'a. Waggaa 2-3 booda kan nuti kireessinee yookaan immoo gurgurree kan kaashii ittiin argannu jechuudha. Kaashii kana yeroon ittiin argannu waggaa 2-3 booda waan ta'eef isa kanaan maal jennaan jechuudha non current asset jennaan jechuudha. Qabeenya bu'uuraa yeroo dheeraa ittiin hojjetamu fakkeenyaaf fixed asset fa'a maashinoota garaagaraa yeroo dheeraa ittiin hojjenne eegaanii fi vaaliyuun isaa gadi irra ta'e vaaliyuun isaa gabbu'ee booda kan gurgurree ittiin gara qarshii jijjiiru. Isa kanaan maal jennaan jechuudha non current asset jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf qabeenya hin mul'anne intangible asset kanneen akka trademarkii mallattoo daldalaa paatentii beekamtii akkasumas immoo goodwill maqaa gaarii kanneen kana fakkaatan isaan kana maal jennaan jechuudha non current asset jennaan jechuudha. Qabeenya waggaa tokko yookaan waggaa 2-3 booda kaashii yookaan maallaqaan galii nu argamsiisuu danda'an isaan kana maal jennaan jechuudha non current asset jennaan jechuudha. Yeroo itti aanu immoo liability dhaa fi owners equity maal akka ta'an kan waliin ilaalu ta'a. Hanqasitti galatooma subscribe like share godhaa hiriyoota keessan biraan ga'a isiniin jenna. Muree e-learning